tufa ta kannas amanamni wagafachu wadubisu ragafa amma takkabar jecha raga kan nagin jarri kun gari Daniel gaggafa du nisine qabi qabdirta gotako gafa amu shahada amu hadu ergaman abbahum la taykun dagefa wani sibe ko qabd dubbise ka koy baba se dubbisa jira ergamani abbahum na taykun kan qur'ana kana fide sinitti dubbate jechu gofta arshi biratti iddo jaba qabuda jedha iddo jaba qabu eenyutu ergaman dhufe nabi Muhammad alayhi salatu wasalam qur'ana dubbate kun muta'in thumma amin bakka sanatti aja biliyon asitu waan ifana gootu waan ifana gootu maal sitti fakkaate kan nabi Muhammad itti dubbate Allah haadha dubbi Allah Jibril itti dubbate Jibril itti dubbi Allah haat Jibril itti dubbate Jibril mo nabi Muhammad itti dubbate maal jette Allah han Jibril itti dubbate Jibril mo nabi Muhammad itti dubbate rabbi Jibril injir wallahi nubira baba di famana gode male Jibril jedhi tokko mamma jechuun loqoda kuni tawroka baka Gabriel isa ko qaba Gabriel jedhi baka Gabriel ko Jibril jechuun Gabriel da isa dagefa tadma wallahi ana baba rakko ko me Gabriel jedhi kaza jedhi Jibril jechuun Gabriel miti Gabriel jedhi rakko ngam akana wayya baba akana wayya tikon dura tilfate tikale lak Jibril jechuun Gabriel jechuun miti o manatti Jibril to Kalma gara ya Daniel lagi ummata bilkila arsaunji ummata malta ummata sab ede ay ishan ani ko entana aye kana taw saye wala lagi faddu jecha rabbi fideti asitti fana gota koy ifasi gora shinar okay tumra dai kam Muhammad itti dubbate eenyu isa kana danna bas waan hin beene dubbadus Jirbilis taw Garbelis taw atawshi kam Muhammad itti dubbate Allah adamo Jirbil eenyu tumrte okay kani nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagare irra daga turi Jibril irra daga turi Jibril mo istafidi jannan rabbi ulta irra fidi dubbi rabbi fideti dubbi rabbin Jibril itti geessi Jibril nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geessi jedhu fuudeti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geessi nabi Muhammad mo nutti ngaansi gale hala kana fakkeenya rabbin sura didami jaffa ayata sagaltami tokko exactly kana natti fakkaata me ustaada no bana ibsee jira waan kana sirriitti nu ibsee jira shi baba sura shuara ayata dibba tokko fi sagaltama no bana sagaltami tokko ra bana Ustaz shuara mega shuara sagaltami fi dibba tokko sagaltami la innumti kun gadi gari midisni galensa ijoolleen hin bakkatu waan sana yaa baasa maal taatanii bakka baasaadhaan baasaa qamaa walitti taasoftu deebiin barbaada fantaara miti ish baba ibtami baba rakko tokko qabu deebiin geesiif deebi atumti deebii dhaggeeffachuu nu baba wallahi waan tokkodha dhaggeeffachaan jira baasaa ish ibtami gari midisni waan akkanaan dubbisa ikko faltaayi gari midisni waan akkanaan Orang keras bisna. By the way, entana mata kesani fu gari miti wan akka silasan ndu bisna sada ada by the way. Lakkosa me kada ustaz? Lakkosa sagaltami dibba tokko sagaltami la. Isa kana resun tikon dabbarre garu maromo. Wallahi en sada ada ni la wan kana disa me ustad anifan ni gale man guddo da. Mana kata nak dibaca surat. Apa jadi? Aish. Wallahi duguma iwo yabiti yokin kalbi jadi ne yokin arana arki. Aish. Aye. Mal jeda dugumatti inni jeda. Qur'anni buufama gooftaa alama hundaati jeda. Rabbi alama biraa dhufe. Dhagarta tana. dubbat Okay.
gooftaa aalama hundaa biraa dhufe rabbii ol ta'e biraa dhufe maaltu quraanni kun nazala bihi ruuhul amiin ruuhii amanamaa ta'e jibriiltu isaan bu'e eenyutu isaan bu'e ruuhii amanamaa ta'e qaama jibriil jedhamutu qur'aana kanaan bu'e alaa qalbika yaa muhammad qalbii kee irratti akka maal taatu litakuuna minal mundiriin akeekkachiistota irraa akka taatuuf onnee kee irratti buusee jedha eenyutu fidee buuse jibriil eenyurraa gooftaa aalamaarraa jedha gooftaa aalamaarraa jedha agarteemi gooftaa aalamaarraa jedha sagaltamii sadii irratti maal jedha nazala bihi maal jedha 92 irratti jechuudha wa innahu qur'aanni latanziilu rabbil aalamiin rabbii aalamaarraa buufame rabbii aalamaarraa bu'e rabbii aalamaarraa dhufeeti nazala bihi ruuhul amiin kan rabbii aalamaarraa gama keetti ittiin gadi bu'e immoo jibriilidha immoo alaa qalbika qalbii kee irratti kan rabbiin biraa fidee buuse jibriilidha litakuuna minal mundiriin akkati akeekkachiiftota irraa taatuuf jechuudha Sigalee Jibriil dubbii keessaanii Quraana keessaanii qaba dubbii Quraana keessaan qabu garuu immoo ergaatti fiduu keessaa qaba Jibriil sigalee baaba. Ish amma fakkeenya fi jechichi kuni jechicha ergamaa kabajamaa osoo hin taane jechicha rabbiitii Jibriil immoo fiduu keessaa erga'ee qaba malee jechicha maanno Muhammadii fiduu keessaa gahee qaba malee jechicha Muhammadii miti. Naan jecha hartamiti deebiin kee. Akkasiin jechaa jiru dubbii dubbachuu keessaa osoo hin taane jalqabni dubbii kan jaraa miti. Jalqabni dubbii kan rabbiiti. Dubbii rabbii nutti dubbatu. Fakkeenyaaf ati waan nutti dubbate tokko dubbii sirraan nagaa jiraa mi'aan. Garuu qaamni tokko sitti mee jira. Qaamni tokko sitti mee jira. Dubbii qaama sanaa natti dubbachaa jirtati. Ani dubbii keetii siin jedha. Anuma fakkeenyaaf siitu natti dubbataa jiraa mee sirraa nagaa jiran. Abaluu nutti natti mee siin jedha. Garuu dubbichi immoo abbaan isaa jalqabaa eenyu? Isa si ergisan. Ish okay. Amma fakkeenyaaf fakkeenya tokko si gaafadha. Okay. Ittis dheeressuuf miti. Rakkoo tokko laa waa tokko sitti muu Daani'el keenya. Ani na dhaggeeffattee jennaan naa mormi na gaafadhu. Udatti na qabi na gaafadhu. Rakkoo tokko miti baaba. Udatti na qabi na gaafadhu. Dhugaa siin jedha. Wallahi waa tokko laal. Naa mormiiti sirrii dubbachaa jirtu jedhi naan gaafadhu. Wallahi siin hin mormu. Ishtuu. Ish dhaggeeffadhu sittiin hima. Jechichi kuni erga jecha Allahaa ta'e maaliif isarratti bu'e yookaan isatu isinitti fide maaliif jechuu dhiiseetu jechichi kun jecha ergamaa kabajamaati. Sababni inni jedhee akka jecha ergamaa kabajamaa kanatti sababni inni ibseefoo maali? Fakkeenyaaf amma dubbii ati dubbachaa jirtu kana anatti dubbachaa jirte miti. Dubbiin kuni dubbii biliyoon jedheen ibsamoo dubbiin kuni dubbii kooti. Dubbii ati dubbatte kana dubbii kooti jedheen ibsamoo dubbii biliyoon jedheen ibsa. Erga dubbiin kun dubbii kee ta'e dubbii biliyoon jedhe biliyoon akkas jedhe dubbiin kun immoo kan biliyooni jedheen ibsamoo dubbiin biliyoon dubbate dubbii kooti jedheen uummatatti ibsa. Kana ifa naa godhe. Sababaan ijoollee jalqabumatti eebbifame wallahi gaafii nan kaasuudhaaf yaanii poointii nan kaasuudhaaf jedhu kaafte tokkoffaa irratti baabaa koo eebbifame. Jalqabatti baabaa koo maaltu jira beektaa? Wanni Quraanni bakki kun innahu laqawlu rasuuliin jedhu kun bu'ee Qureeshota warra Makkaatu maal jedhaniin wellisaadha jecha sheexaanaati jedhaniin sigalee gadi si kennahu yaani وما هو بقول شيطان الرجيم jedha jecha sheexaana darbatamaa miti jedha sigalee jaratu maal jedhaniin beektaa Muhammaditti sheexaanatu itti dubbataa jira jedhaniin sheexaanatu itti dubbataa jira jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedheen lakki sheexaanatu itti dubbataa jira osoo hin taane ergamaa Gabrieltu itti dubbataa jira jedhee Rabbiin dubbii ergamaan Gabriel itti dubbataa jiru malee sheexaanatu itti dubbataa jira miti jedhee irraa qulqulleesse. Sigalee jalqabumatti deebiin kun mushrikotaaf deebi'e jaratu sheexaanatu itti dubbachaa jira kuni waan falfalaa ta'eef sheexaanni itti dubbachaa jira jedhaniin. Sigalee lakki falfala osoo hin taane dubbii sheexaanaa osoo hin taane ergamaa kabajamaatu itti dubbataa jira. Jechi ergamaa jedhu immoo silaa beekamaadha. Sigalee eenyudhaan jedhu jechicha kana eenyudhaan jedhu. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jedhaa turan sigalee jarri mushrikota warri isatti namanne jechuudha. Sigalee kanarraa Rabbiin deebii irraa deebise. Bakka amma dubbifne kana keessa waan akka jiru jira dubbisan mana bisaartu kana. Gadi siqee jecha sheexaanaa miti jedhe. Gadi siqee jecha sheexaanaa miti jedhe. Achumarraa banaa ustaad.
Ani garuu achumatti akkanadha. jechicha kee addaan baasitii ragaa bani mee dura. Ishi baaba ishi baaba sii bana. Jechicha kee addaan baafadhu kaa dursa. Maal akka jettee fi maal akka dubbatte addaan baasitii ragaan kee akkasii harkaa faallisinetti. Ishi rakkoo qaba akkasiin jedhe deebii jaratti deebisee siin jedhe. Deebii inni jaratti deebisee jaratu jecha sheexaanaati. Sheexaanatu Muhammaditti dubbachaa jira jennaan lakkii jedhee rabbiin irraa mormee siin jedhe.